Qonna hirrafne sinjira halkan abjuu ta'ee osoo darbee dhugaa odoo ta'uu baate waan jedhu irra deddeebi'ee dammaquu laata. Ufillee haasa'uu fi miti haasawaan marri beekaa miti callisaan marrillee wallaalaa miti obboleessa keenya AbdulJabbaariin jira isaa nama baay'ee arge du'a isaa namni tokko lagarre amma awwaaluuf deemaa jirra akka jarraa ta'ee nama du'a isaa arge keessaa tokko ana waan amma reefu agarre keessaa warri achi turtan argitan warri as turtanii jettanillee qabrirra turtan hedduu akka isinirraa janaazini reeffi ture beekama maaltu nu tursiise dhiiga isaattu yaa'ee cituu dide dhiiga keeti duyda duuba kanaa bakka hedduu meeshaa qara qabuun dhawame hurrii baay'een nutti bu'e hurriin tunillee nurraa bariiti kana ragaan kiyya immoo gurbaan malawar opereeshina godhallee ima kuunoo asareeta jala opereeshina godhanii haga handuuratti biintan suni qaama yaalaa doktortootatti quba qaba maaliif akka ta'e naan galle garuu haasawa tokko waan eegana argitanii ragaa qulqulluu qabatu waan maltaniif ummata oromootiif qofa osoo hin taane seerri yoo dabe seerri yoo cibe nama achi bira dhaabbatanii egaa namni kun duu isaatti rifaatu guddaa ummata oromoo keessatti uumeet jira wanti guddaan immoo uummanni oromoo yeroo ammaa kana nama wabii ummataa ta'e biraa dhabnee odaa guddaa sabaa kan ta'etu nu jalaa jige jechuudhaan egaa gadda isaaniitti dhagahame gama garaagaraatiin sooshaal miidiyaa kana gubbatti ibsaati jiranii uummanni oromoo sabboontota oromoo qofaatlee osoo hin taane qaamoleen amma PP keessatti hojjetan kunniin illee du'aatii isaatti gadda akkatti dhagahames ibsaati jiranii waan baay'ee nama gaddasiisudha. Namni kun bara 2008 kaasee bara Oromoon wayyaanedhaan wal'aansoo qabaa ture namoota Oromoodhaaf sagalee ta'an namoota guddaa siyaasaa akka Obbo Baqqalee Garbaa, Dajanee Xaafaa namoota Koongireesii Federaalaa Oromoo dabalatee qeerroowwan hedduudhaaf Abukaatoo nama dhaabbataa ture. Namni kun laayibrarii seera Oromoo jechuu dandeessa waan seera Oromoo dhugaa Oromoo roorroo Oromoo nama Oromoo falmaa turedha hedduu si gaddisiisa amma waan akka kana beeyta galgala hoo dhaga'u irra deddeebi'ee wannuma waggaa sadii kana ta'e iyyuu beeyta Itoophiyaa keessa waanuma Oromoon waggaa sadii kana ta'e roorroo Oromoo kana irra deddeebi'ee yoo yaadu barri sadan darbe kun abjuudoo ta'eefa reality natti fakkaatu beeyta odoo abjuu ta'e amma waan AbdulJabbaar boqonnaa irra hirrafne sinjira halkan abjuu ta'e osoo darbee dhugaa odoo ta'uu baate waan jedhu irra deddeebi'ee dammaquu laata hirriba keessa hin jira jedhee yaada so Oromoon nama guddaa tokko dhabee nama seeraa qofa osoo hin taane nama dhugaa Oromoo faana dhaabbataa ture sirna kam keessattuu sirna wayyaanee keessatti sirna kana keessatti namni kun nama sirnaa wajjin nama gartummaa hin qabne Oromoo qofa osoo hin taane akka amma kaasaa turte nama Oromoon ta'iniif illee dhugaa isaatiif nama dhaabbataa ture nama dhugaati jechuudha faana dhugaati Oromoo koozii qofa osoo hin taane koozii haqaatiif nama falmaa ture jechuudha. Waan dhibuani abjuuna fakkaatee jettee miti atan obboleettii yana bira ture anumtu lubbuudhaan jira hagas sigalee dhugaa rabbi anu amma ebaluu amma daqiiqaa muraasa ture Facebook gubbaatti haasaa ture waa'ee kan kee hagasumatti iddoo isiin jedhanii mucaa dhiyeenya kana cidha godhatee yaadattan miti buleetuma ammoo ajjeefamee argame jedhanii haga ammaatti wanti dubbatame hin jiru namni sun maaliidhaan du'e maal ta'e du'e wanti jedhame hin jiru nama kanallee gaafa laaltu immoo nama guddaa nama saba Oromootiif qofa osoo hin taane akkuma nama biraatiif illee nama dalagaa ture daqiiqaa muraasa tura yookaan immoo sa'aatii muraasa tura Facebook fayyadamaa ture amma immoo du'ee argame gaafa sin jedhanii anumti lubbuudhaan jira namni deemuu jiru kun iyyuu lubbuudhaan jira jettee akka shakkitu si godha wanti amma ta'aa jiru. Khaalee gargar qofaa miti caaltu amma istuudiyoo seentee ani jira jettee nu gaafatti. Maal godha? Injirtu jiruu bitta akkana injirtu jecha amma biraam jedha kana akka malee sheer tolcha waggoo sadeen dabra waggaa yaa qiyaamaan Oromoo tunin jiruun Oromoo kun jireenyi Oromoo unfortunately abaarsa qabna laataa waan jedhu sunti mata keenya dhufa gadum deemuu jirra
ani nama Abrahaam waggaa sadeen dabre kan objuna taakatee ani objaa godha daayyuu ture ani ganni xiyya didda bisaddeet yeroo dabre ammoo ganni 30 jedhe Facebook irratti ganni 30 guutuu xiyya waggaa lamaan dabre umritii irratti laakkaa'u jechuudha ganni didda bisaddeeti garuu ganni lama gartee ka expired ta'e itti dabaladhaa jechuudha beenni ofirra risaa miti sila didda mijaa ta'uu malee miti hanganni lama abaaree itti dabaraa jechuudha ganni jiruu keessatti abaarama akkasii fudhannaa AbdulJabbaar Husseen abbaa daa'im tokkooti warra qabaa ogeessa Oromoo guddaa nama bakka dhugaan jirtu cuf dhaabatee dhugaa qabsaa ture dhugaa fedhee namoota hedduun baay'ee hojii seera kan keessatti carraan Oromoo namootni akkana kunini probably Oromoo keessam tokkoon akka dansa akka maali firii gaarii tokkoon keessa guuran nu obbaasuu jiranii anamma Itoophiyaa keessa kasii jeesutti dhugatan te baasuuf qorata dhugaan akkasitti hin baatu jechuu danda'a AbdulJabbaar Husseen dhibeen duu danda'a namni guyyaan geetti du'a dhiyoo tana nama islaama tokko waan inni asalaale nam makiinaan dha ijjeesuu danda'a mukirra dhaqate ijjeesuu danda'a midhaan udhanii duu danda'a rasaasi dha'ee duu danda'a garuu guyyaa ergamtooti rabbisi murteessite dhuftu dootaa jedhan kataatuuti ammoo koozii qabaachuu qabnami lafa ka'ee namni adoo deemu karaa gubbaatti namni nagaan gad ba'e kufee achiin duub du'ee wanni jedhanii namni namansiiftu maaliif namni namansiiftu loojikii yoo laf kennu namni kunini ogeesseera guddaa ogeessi soora kun eenyu falma ture eenyu waliin falma ture waan jar gaafachuu qabda kanni falmaa futur warra haqa dhabeef kanni wal falmaani ture ammoo warra haqa dabsuuf jechuu kanaafu kararra gusuuf Itoophiyaa keessatti amma kiraateeriyaan mootummaan yookaan gareen sirna kana marka qabdu namoota isaan waliin dur dhaabatu cufa uf dura buqqisu is dark style sadarkaa sun gubbaa waan jirtuu fi dunam kanaati wal qabatee waan hedduu jedhamu jira namoonni tokko harka namaa kee jirachuu jiranii kaan ammoo du'eetiin argamechuu jiranii dhugaa waaqa beekaa qorannoof gisa tokko reef nama aadumaaf tolchan malee qabanii miniligeessu maani geessu kun Itoophiyaa keessa bitta acaaluullee bitta gaafa inni qabatanii ayu miniligeessani riizaalti isaa eene dhageetti nama jeesan bitta qabataniitu macho geessani riizaalti isaa beennu taatullee maatirra dhagaa'u qabna gar fuulduraatti haqii warqaaniitu hin baane kulleen hin baane nirrennu garuu dooti sanam gaddisiifti Oromoof luuzi guddaa nam looyarii mit khadui inni nu mataan isa loo seera jechuun ni nam seera don ta'e seerumattu Oromoo irra du'e we are sad we are sorry madamaatii dhalariyaa cufa daddi nu dhagaam ibsan egaa akkuma isin jettan uummanni Oromoo du'a isaa gaafa dhaga'ee namni kun eenyu jedhu waan jedhu gaafa laaltu ajjeefame jedhameeti egaa oduun kun kan gad lakkifame jalqaba irratti haa ta'uuti garuu haga ammaatti sababiin du'aatii isaa kana jedhamee akka hin himamne ta'us garuu poolisiin suniin bakka inni kufee ciisee turetti bishaan itti naqaa akka turanii fi namoota jaartii isaa bilbilanii waamanillee hidhaa keessatti qabamanii gaafiin itti godhamaa akka jirus poolisiin kun dubbatanii jiranii egaa dhugaan bakka kam akka jirtu waan wajjin laallu ta'e yoo rabbi jedhe egaa yaadi miidiyaa hawaasa gubbaa kennamuu jiruuf yaadi akimooti kennan kanamitti dhiyaatamaatiin kennitee fi yaadi poolisiin kennuu jirti qowal dha'uu jira akka hiriyootisaa dubbatanitti namiin kufee maatiitti yaamanii ati warra dhufteeyyuu lubbuun keessa hin jirtu hospitaala Rift Valley geessan hospitaal dhuunfaa ilaalamee yoos iyyuu lubbuun keessa hin jirtu kanaafuu waan gargaaru godhu medical directory jedhe jecha kana waan godhu dandeenye hin qabnu inni ofirra ergine gara hospitaala biraatti yoo dhufaniin iyyuu lubbuun akka keessa hin jirtu dubbata poolisiin ammoo haati warri isaatiiyyuu lubbuun dhaqqabdii achi jedha maatiilleen hiriyootilleen ka BBC'n faan miidiyaaleen garagaraa qulqulleeffatan argan agamma sababa inni du'een wanni beenin jirtu dhufanii akka lubbuun keessa hin jirtu dubbata poolisiin maal jedha amma dhibee sukkaaraallee qabaachuu dhiibba dhiigaallee qabaachuu waan jedhu odeessuu jira guyyees poolisiin gahee dhibee isaa adda baasuu hin qabu gaheen poolisii yakka qorachuu yoo danda'e poolisiin Adaamaas ta'e poolisiin warri hospitaala kanallee gahee hospitaalli gahee sababa ittiin du'e poolisiin immoo forensic yakka jedhamu yakka itti qorannoo yakka ka jedhamu gahee sana qaba dhibee sukkaaraa qaba heert keezii qaba kan jedhu poolisii miti hospitaala meelik hoo jechuu danda'a suntina shakkisiisaniin sigalee yaa ka shakkinatti nu amma Itoophiyaa keessa institutioniin amanamu hin jiru nami baay'een sababa siyaasaa assaasineet ta'ee maaliin akka du'e ragaa mana yaalaa gayoon argannee hin jiru akka ati kaafte Hacaaluun maaliin akka ajjeefame ragaan hospitaalaa baheera amma yoona never ani nageenya gayoona so poolisiin gahee isaa bahuu danda'e
yakka maaliin akka ajjeefame akkamitti akka ajjeefame eessaatti yeroo kamitti reeffisaa poolisiin akka dhaqqabe yoo namni ajjeesee jiraate yakka san keessaa namni qooda qabu mana murtiitti akka dhiyaatan gochuudha adda baasanii gaheen poolisii kana sukkaaraan qabaa maal qabaa is not the role by the way sanatu hedduu nagadisiisa Oromoon nama jabaa tokko dhabee is a law library Oromoon nama borillee abdatu nama guddaa borganama Oromoodhaaf dhimma seeraa irratti dhimma manneen murtii irratti akademii seeraa irratti law library Oromoon akademii guguddaa qabaachuu danda'a gaafa roorroon Oromootuun dabarte kooziiwwan Oromoo irratti manneen murtii hunda dhaabbatee nam diffeen godhaa ture Oromoon waggoota bara inni mana murtii keessatti Oromoo falmaa ture keeziin Oromoo tokkoon mana kitaabaa ta'uu danda'u harka isaa jira dokumentii harka nama kanaa jirudha maatii isaaf jajjabina hawwinaa isaafillee rabbiin